Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtoota fi hordoftoota kiyya bagaa nagaan eeganii jecha araan tanagaa kophaan dhufe arafee illee narra na bira hin jiru bakka inni jiru kanarraa bas haadha manaa isaa barbaadarra jira nuti illee kanarraa gaammoo yoonii fi gartee isin gartee tasaan qabna taate rakkoon qabu san mirga qabdi namni tokko gartee yoo isa kana garuu kanarraa namni gartee ijoollee yookaan maatii waliin qabu. Kana akkana jechuun gocha kana walirratti dalaguun hin barbaachisu maaliif namni tokko eeganii fi gartee duraan walii galanii jechuudha walumaa galteedhaan waan qabdu isinis jechuudha waliin jechuudha inni kun fuudhee ijoollee san galchu waan biyya kutee maaltu duubaa garagaluufiti maaltu duubaa garagaluufiti kanarraa ammoo an kan na dhibe inni kunoo maaltu irraa irratti nama dhiiraati rakkoon isaa maaltu jira. Olbaatee arraan tana isa olbaatee isa kana hin fedhu isa kana hin fedhu hin barbaadu maaltu olbaatee jechuudha isi dubbisuu barbaachisa. Kanarraa maali namni kun waan isin fedhu yoo si jibbe mirgan qabu jettee maaliif hin dubbatin kanarraa ammoo nuti waan kana arguun keenya hoonoo eeguma bakka kalee fi kanaa jechuudha isaan ammoo hoonoo golalchuu mana isaa dheeyitee hoonoo taniin soomana baranaa bira bee tanaa jechuudha wardaadhaan natti fuudhii jeeti. Kuno video waraabee gadhiise kanarraa ammoo namni ilmi namaa huyyoo kan nama garagalchu taate kan nama garagalchu kuni gaa akka nama tokkotti ilmi namaa akkanatti ijaarsaa ijaartiin tokko yoonii fi gartee jechuudha isaan waliin karoora kan qabaatan taate hoggaa meeqa yoo waliin ta'anu namni gartee wal jalaa waa garangaloo jechuudha garuu immoo dhalaan zabanaa hin amanamtu kanarraa ammoo isiillee yoo garree garuu hin deemu maalirratti kana jechuu dandeessi maalirratti isa hin fedhu si jechisiisi. Kana gaafatuun keenya waan gartee arraas boros jechuudha gaafa isii garree gaafa gartee jechuudha isii garree nuti gaafatu hin deemnu maaliif ilmi namaa tokko akkumatti nama kana niin jibbachuun hin taatu akkumanii fi namni kun isii tana namarraa fuudhee qaba jechuudha maatii jira haadha abbaa isaanii jira inni kun akkanatti lafaa ka'ee arafeen kun hin fuune duraanis namni irraa fuudhe haadha abbaa isaanii irraa fuudhee jechuudha amma immoo isiin asitti akkana lafaa kaatee isan fedhu yoon isa jibbe kunoo waraqaasaa ta'uuf irraa faskii godheetu hin jira. Maaltu tana fiti mee Oromoo isheen godhaatti biraan naa gaayaa wallaahi bakka isin jirtu sila agartee rabbiin gorsiise isin arra namni isii wajji jirtuu fi nama isii kana godhees hin baahanii jechuudha maali nama tokko osoo waa jechuun hin ta'in waan kana isii jechisiise hunda irraa gaafattee barteeti maali namni jechuun yoo jibbamtes aadiidha eega jibbamte atis daaddaa ta'e hiriyaa tan ta'e laallatuun mirga qabdaa jechuudha. Kanarraa inninis sagaltu haadha duuba rafaa akkuma jaansanii arra yoo gabbee tafedha fuudhaa jechuudha. Isin haa galu arra tafeenee gartee gabbaanee itti fuunna isa dhabnee osoo hin ta'in garuu immoo isii tana dhiisee bakka dalaga dhiisee biraa deemee isa duubaa garagaltee waan akkanaa dalaguun hin barbaachisu jechuudha. Inni jaartiin qabaa jee eega ammoo jaartiin inni qaba jee eegu sun jaartummaa san maaliif diidee jechuudha waadaa duraan waliif galan san maaliif duubaa garagaltee diidi hayya rakkoon qabu arafeelleen garuu nama gartee jechuudha waan fedhe yoo isii waan fedhe daleede dhugaadha namni gartee ilmaan sagal yookaan ilma meeqa waliin qabu addaan ni ba'a gaafa gartee isaan kaasni isaanii wal biraa dhume ni ba'a jechuudha addaan kanarraa ammoo abbaa feetetti isiinilleen jechuudha gaafa isaan adda ba'an ilmaan shan yoo qabaattis deemtee heerumuu dandeessi mirga qabdi jechuudha. Kanarraa maali akka isin jaalatte sanii murteessu dandeenyaan isa bulfata jechuudha dadhabuus akkuma gartee jechuudha arra isa darbitee deemte kanatti innillee boru darbuuf ta'a qabadhaa naa ta'a innillee boru isa isii darbee biraa deemaa jechuudha. Takkanaati garuu immoo kanarraa namni gartee isiin duraan mana kiyyallee ni dhufti mana kiyyallee dhuftu ammoo gola aartii Oromoo birallee numa dheeti. Namni gartee waan kana gartee dalagee jechuudha yoo gartee isaan kun akkanatti wal baranis yoo namni gartee hawwal fidu taates hayni numa ba'a akkatti waan bultii namaa seenetta taates boru numa diigamti jechuudha maali bultii namaa seenu maaltu nama fidu golalchoo nama fuudhu numa dhabe nama fuudhu ni dhabe dhalamattu iyyuu lafa guute gabbeeta fuudhu dhabe arraan tana jechuudha gabbee osoo jaartii namaa ta'in dubara fuudhu hidha dhabe. Inni jaartii namaa malee numa dhabe moo akkam mee isin komatti yala naaf kaa'u mootii jedhu dhugaa yoo letti namaa malee ni dhabe inni hayyee taakka nama jedhe kanarraa immoo maaliif yoo gartee haati manaasaa tafeete fidadhu
sittiin fuudhaa kan jettuun taate maaliif tagartee jechuudha jaarsa hin qabne tagartee jechuudha iftaatee jiraattu maaliif hin fuudhin sayyoo fuudhe maal namni arra bultii namaa seene tasaatis bonuma diigamu andaamsa kiyya kana fakkaata kanarraa immoo arbeelleen jechuudha akka nama kameettu waan jirruun jechuudha hanga jirrutti bira dhaabbanna isa inshaallah maaliif garuu inni waan kanaatu natti tahaa jeeneene gartee wanni gartee rabbi biraa taate waan oolamtu maaliif dhalaan keessaafuu wallaahi dhalaan biyya arabaa jirtu hin amanamtu maaliif arraan tana yoo waan feete gartee ati jechuudha jaarsaa jaartiin tokko kaayyoo qaban kaayyoo san gaafa gartee ati waliin kaayyattanii biraa deemte gaafa isiin si biraa akkana achi garagalte san isii bira hin jiru jechuudha maaliif namni keenya irra guddaan ol ba'ee jechuudha akkana abaluutu dhalaa kana godhee jechuudha kana faasuun maaliif namni keessaafuu jechuudha ol ba'ee namni jechuudha akka dhiirti gartee gantu kan godhu dhalumaa jechuudha dhalaa kan hunda nama godhaa jechuudha dhiiraas namni waliin fixu dhalaadhaa jechuudha isin haa galu kana qabaddaa naaf taaneen isin jaroomuti akka nama tokkotti an kanarraa dhaamsi kiyyaa kana fakkaata kanarraa immoo gola aartii oromootis namni gartee jechuudha guyyaa gartee mana wardaa dhaqanii arra kun tanaaf fidadde soomana kana taniin bira bee gartee isii tana ijee kan gartee viidiyoo waliin baranis gola aartii oromootis ragaadha kanarraa immoo yoo inni harka keessaa qabaates inninis hin bahu jechuudha abbaa fedhe taanaan hin bahu maaliif akka jiru san lafa kaayatti akkasitti ichi ba'a jechuudha akka nama tokkotti kanarraa immoo waan kana inni irraa quban qabu hin beeku yoo kan jiru taate ni ba'a yoo immoo keessa jiraatu taate isaanuu hin bahanii jechuudha waliin namni gartee har'a jaartii namaa gartee nama jala jechuudha baase hin bahu ammoo kanarraa inni jechuudha yoo gartee kan gartee gorfatu gorsuu dandeessan taate oromoo teenya gorsaaraa gololchillee yoo immoo inni kan didu taate jaartii namaa malee hin fedhu isin na jaalatee maal kajee gabbee kan jiru taate jaartiin namaa akka lafaa kaatee nama jaalatti kanarraa namni gartee jechuudha jaartii namaa kana beelan taa'ini kana miskintichi jala jee jalaa garagalchuun jechuudha hin fakkaatu namni kun miskiina ta'us miskiinummaa isaa sanii wajjin jiraatanii namni keessaa bahulleen bareedaadha innillee waa isarra jiraatee osoo hin ta'in jechuudha gola isarra waan jiru hin qabu inninis nama ilma dhiiraati inninis ilma dhiiraati jechuudha maaliif waan akkana jechuudha namni keenya kun jaartii namaa malee tan fuudhuun ni dhabe moo maaliif waan kana dalan an wallaahi dhaamsi kiyya kana fakkaata garuu immoo feeruzaatu yoo gartee isee heeruma baadhee fi najjeesetti arran tana gartee wallaahi biraan naagaa ol baatee amma ifa jeeftu boru gabbaatee gololchaan heerumu kan jettu taate amma ifrarraas heerumuufis hin teessu ifrarraas gabbayi kunoo an kana siidhaa mikilleetu gabbayi ifrarraas ati takkitti yoo duutees rakkoon qabu si haa galu kanarraa ifrarraas yoo beete summii dhugii fajjeessi kunoo arra dhageesse an dhaamsi kiyya kana fakkaata kanneen gartee feerusaa duubii dhaame kana fakkaataa jechuudha ifa jeesiin siin jaan idda waan akkanaa gartee waan gartee maatii kenkee si balleessu jechuudha waan gosatiin ta'e hunda maqaa si balleessu dalaguurra silaa gartee har'a ifa jeeftee waan miyyoon sun waan akkanaatiif ifa jeeftee namni siin jee ol beessi dubbatu hin jiru dhaamsi kiyya kana fakkaata asumaanuu jaalatamtootaa fi hordoftoota kiyya harregaa wanni gartee kana qabadhee dhufe kanarraa maal garuu akka nama tokkotti osoo gartee jechuudha nama kana ol baanee waa jechuun osoo hin ta'in jala deemnee waan jiru hunda barree inshaallah yoo rabbiin jee hanga walitti deebinutti an dhaamsi kiyya kana fakkaata assalaamu alaikum warahmatullaahi